Dadhabdee? Mee maaltu na jala si fideeti maamanumaan taa'in? Khayrii barbaanna? Wallaahi jee. Akkas daawwattoota keenya mubaarakillee manatti hin hafu khayrii barbaannaa jira gaa ammaati. Deemnee kun amma gaara tokko jala geenye. Gaara guddaa tokko bira dabarree ammallee gaara kaanitti ci dabaru jiraachuu bakka isaan keessa jiran san goda hedduu jira viidiyoo irratti illee giseen agaru. Turi kaa'ummaa Yuusufuu barbaanne dhabne Yuusuf wajji nyaanna. Tamaam? Yuusuf bira dhayneeti? Yuusuf wajji nyaatta tamaam? Na jalaa beeloo itee masoo deemtuu dadhabde? Mee ati mana naannii teenya bira maan taa'in? Naannin laa? Eessa kuttee beetee? Mana jirti mana dhiisnee biraa yaane? Manaan jirtu beetee? Abbaa wajjin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sin jechaa kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtaan isheetan onnee irraa kaate bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isiniin jaa'eega akkuma agartanii kun waadaa isin seenisan lafan keenya galmangoofiin deemu jira jechuudha. Yuusuf eega kalee kutee gaara keessa jira hin galle ani amma deemuutiin jira jechuudha. Kara gaaraatiin deemu jira. Kun akkuma isin agartanii ilaal qadaallee as keessa fuudhee fi eega kalee waa takka hin nyaanne hin dhufinii karaa kana hin dhufinii ati ol hin deeminaan jee ani immoo qaalii isaa hin godhu jee dideetii maaliifin qaalii isaa godhuu didee anis akkuma inni lubbuu isaa obboleettii isaatii kannettiin anillee tiyya kanneefii jira. Sanumaafuu deemee bakka inni jiru dhaqee isiillee dirqama naaf inni wajji baasuu qabnaa jeetiin deemu jira daawwattoota keenya. Maaliif jennaa wallaahi hedduu takka garaa nama nyaatti rakkoo hamtuu keessa jirti jechuudha. Ammaan tana gaara keessa dhufuttiin jira ganda keessaan ol ba'u jira jechuudha. Amma gaarri isaa baala ol fagoodha. Ani amma deemee Yuusufii fi mucaalleen biraa kutee karaa Itoophiyaadha jechuudha kan deemaa jenne san. Kutee jiraachuu Yuusuf kophaa isaa gaara keessa jira. Eeden dawwalee ture hin dhufinii naan jee ture ani ammoo arra hin dawwalee fi qabamuu isaa dhabaas hin beekne jechuudha isa. Inshaallah isni rabbiiti wajjin arraan kana khayriyaa ni baasna Abdallah ni qabna jeetiin yaada'an. Inni maal asiiwota gaara kana keessa hin dhufinii ilmaanii wajjin jenaanii gaa. Mana dhiiseetumaan nama biratti kun na jalaa badaa jalaa deemee badaa jee na wajjin rakkachuma wayyaa jee mubaarak fudhadhee deemu jiran isin jaa kabajamtoota daawwattoota keenya ani amma gaara keessa geetiin jiraachuudha. Kunno akkuma agartanii nyaata kana cinaadhaan dawaa kiyya adda addaa fudhadheetiin miikaa kana keessa kaadhee deemu jiraan jechuudha. Yuusufilleen akkuma isin beektanii innilleen duraan dawaa fudhateen na biraa deeme. Waan takka dalaguu diddee jee wallee baraatu irra dabree natti fakkaate waan taate hin beekne naa dalaguu diddee dawaan ati nakkannite waan takka naan fayyaddu kunoo na diddee jechuu jira. Isaas gaa akkuma rabbiitiin jiraachuu jira jechuudha. Waan inni keessa jiru hin beekne jechuudha. Ganama kana naan bilbilee eegee naa bilbilee niin dhufaa ennaan hin dhufinii karaa kana hin dhufinii jee ani immoo dawaa haariyattiin ammallee achi dhaqee fudhadhee jechuudha. Fudhadhee deemu jiraanii daawwattoota keenya du'aayi naa godhaadhaanii agartan jeetu yaadaa humnoodhaan manneen namaa karaa kana hin jiru jechuudha. Karaa kana naa gad fagoo jira malee naannoo kana hunnoo gaarreenuma qofaatu jira. Arraan tana naafi mubaarak jechuu waan taanullee hin beekne ilmoo xiqqoo tanallee gaa'if jala fuudheetiin deemu jiraan jechuudha. Mubaarak naaniin waan miilaan deemuu hin dandeenyeef isii achi dhiiseetiin deemu jira. Isni rabbiiti wajji wallaahi khayriyaan hedduu garaa takka na nyaatte maaliif jennaan isilleen akkuma obboleessasii gara laaffaytiidhaan miskiina waa hedduudhaan na bira dhaabbachaa turte waan silaa jaarsa kiyya abbaan ilmaanii godhuu qabu jechuu amma garuu jaarsa kiyya kamaalii miti kun shayxaanini san hunda naa godhanii jiraachuu jiranii. Inni immoo arra deebi'ee khayrii uumaa qabee gaara keessa miidhu jira jechuudha. Inninuu isa malee namni hundinuu jalaa qayyaramee dhume. Isa dhiisanii namuu deemu jira jechuudha. Isa qofaatu hafe ammaan tana ol deemeetiin anilleen isallee qabsiisee irra inshaallah yoo rabbi jee isallee qabsiisee qixaaxa ajaa'ibaa kana isa qixaaxnaa jeetiin yaada qaba daawwattoota keenya. Du'aayi nuuf godhaadhaa akkaaniin isallee qabsiisee irra wallaahi nuti waan isa godhu teenya numaa beeka rabbiin numaa fi isa walafaa naa fidu. Yuusuf miskiinticha waa meeqa naa godhu jiru kana dararee jechuudha. Niin dadhabe daawwattoota keenya mee xiqqoo as gattara fuula baafadhee deema. Mee kottummaaticha dadhabdee? Mee maaltu na jala si fideeti maamanumaan taa'in? Khayrii barbaanna?
Wallahi akkas daawwattoota keenya mubaarakillee manatti hin hafu khayriya barbaannaa jira gaa ammaati deemnee kun amma gaara tokko jala geenye gaara guddaa tokko bira dabarree ammallee gaara kaanitti ci dabaru jiraachuu bakka isaan keessa jiran san godee hedduu jira viidiyoo irratti illee gizeen agaru akkasitti jechuudha daawwattoota keenya nuti gaarri kunillee nuuf haariya takkaa dhufnee hin beeknu jechuudha gaara kana wallahi ankaraa kana takkaa dhufee hin beeku naaf haariya karam akkaan deemu wallaaleetiin dadhabee as gattaa'eewu mee akkana ol yaaneeti yoo agarree jechuudha karuma kanaa karuma taatee hin beeknu deemnee ilaalla nama dadhabsiisa yaa rabbii kiyya kooma taana dhiira eessumaan eessadha kan gaarummaa ni dadhabde maal keessatti yalla Yusuf barbaanna Yusuf bira daytee nyaata Yusuf yoo hojjetamaa tamam ji akkas daawwattoota keenya godee isaan keessa seenan san ankaruma taatee hin beeku osoo deemuuti ni beektaati yalla gaabeenaan mee asii nu geessi si daawwattoota keenya kunoo an arra garaa kana hidhadhee muradhee jira maaliif jennaan abbaa fadhe haa ta'u oromuma as keessatti agarraan abbaa fadherraan dalagu shakkumaaniif hunda namaatu siiriitti godhee qabaa deemaa jechuudha irraan tana durii waladda dubbiin maaliif jennaan khalaas an gaara kana keessatti oromoo takkaasii agarraan oromoo hundaa'u khalaas siiriitti godheetumaan asuma gaggabsaa deema wallahi abbaa tokko hin dhiisu jechuudha irraan tana maaliifiin hin dhiisne hundi isaanii wooma Abdallaa wajjin jiru na fakkaatti nama hedduutu wajji jiraa jaanii mucaan kuteessan Itoophiyaa galakota ministeera isaanii hunda nuumee jira nama hedduu jira gaara san keessa yoo dheete bakka kanaaf irraa eegii naan jee ani immoo irraa eeguu jinniin beeku kanaan dhufe hunda dawaa itti godheetumaan gaggabsaa deema akka isaan hin kaane tabaatii tana lafaa'uu isaan hin kaasne itti godhaatiin deema akka isaan ka'anii nan qabne jechuudha. As keessa gabbeeheeti isaan kana hundaa'u karaa isaan dibantii irraa ilaalaa garteemi qabee gaara kana keessa namni hedduu baay'ata nama keenyaa fi nama kaanuu addan beekuwani wallahi mubaraksuuta karaan akkuma tokko laa ilaaha illallah maali uummanni mataa fayyaan qabu tokko kana keessa jiraatu maaluma isaan karaan kanuu kanaa karaan dura isaanii itti fayyadee dansan karamumaan jaarii yaa rabbii gaarri hedduudha gurguddaadha an karumaan itti deemee isaan arkuuniin dhabe karaa kana jiranii karaa san jiranii gonnummaan isaan kayriyaa keessatti hidhanii qixaatu jiran san karam akka taate hin beeku as keessa mee gayyaaneen laallafootumma yaa rabbii kiyya teessima akkatti qixaata kana nu iddeemne boollaa jira yaa rabbi si jedhu yaa ilaaha illallah bishaan immoo maalitiin dhiira as keessa dhiira goda tokko bireetiin jira daawwattoota keenya kana keessa jiraachuun labbifayyaa yaa rabbi as keessa jiraachisa suuta deemumaas waa godaa miti yaa daawwattoota keenya tulluu gama kana laaleetiin boolla isii itti hidhamsan sehe mee na qabadhu asiin gabbuyeetiin dhiira Yusuf meessattiin harkaan jaabaran kayriyaa dura silaa Yusuf harkeemmaan kana bareedduudha waan kumallee nyaatu yaa bo'e gakalee umaan nyaanne suuta bu'aa yaa rabbii kiyyeeyuu laa ilaaha illallah bakka gabboonii ol ka'anii boonii kaansanne haa angodaan maaluma dhiira kiyye'ee kumaan jaabal bukkummaan kayriyaan jirtu kun yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi mee eessuma karaan hundi gosuma takka karaan hundi gosa eessuma arkiteeti gaafa si qaban san achis geessanii achi na qabanii as gidduudha as nadeedha gaafa mubaarak qabanillee mubaarak gaajolleedha nageessuun beeku silaa isallee fidanii jiranii amma mee karam je'eeti asiinichi laa achi keessa hidhan boollaschiisan keessa immoo mee leeyneen laallaafoottu gara bumaan nuuf fadhe okay qaaluma mubaarak godheetiin gaa mubaarak waan asitti hidhamee jiru mee boolla kana keessa gallaala as keessa daawwattoota keenya mubaarak asiinichi naan jechu jira
anilleen kunoo masgiida kana ammaan gizeen dirratti chiboo agare masgiida kana akka tasaa ta'e viidiyoo irratti arkeetiin jiraachuudha viidiyoo keessatti agareetiin jira wallahi hidhaa qabattee akkatti mubaarak gaa ijoolleedha waan ijoollummaa gaa namni dhugaa sun jiru wallahi ji ayye masgiida kana ichi jechu jira mubaarakii anilleen deemeetiin dirqama masgiida kana ichi dabaree qaalii mubaarak godhee masgiida kanaas waan hin viidiyoo irratti arkee jiruuf kijibatti hin furadhu waan dhugaati jechuudha masgiida kana ichi dabaree karaa bareedaa tokko jira karaa nattichi nama baasu dirreedha gaara gurguddaa gamanaa kana manneen jiramu maal sadiirooti wanni kan babbareedaatu ati hundumaafuu mee daawwattoota keenya masgiida kana duuba dabareetiin khayriyaa barbaadee godee karaa san jiru hunda gaarri ni jira gaaraniin agaraa anillee masgiida viidiyoo irratti arkeetiin ture achi dhaqee khayriyaa baasa maal jette mubaarak masgiida san duuba isin geessaniisi mee tolfattoota keenya bikti nuti yaamnu tun hin dhumattu jechuudha dagaa gaara gaara antakkaa gaaruma akkanaatu agareen beeku duraanis gaara deeqeetumaan gaafa Yuusuf baasnu san numa deeyne kana takkaa arkineetu beeynuu gaara akkanaa kana wallaahi ummaati eeggachaa suuta dabarime maaluma lafti kanaatu dhiiroo maaluma jaama karaan kun an namaan na fide karaa kanaawu namaan naa tilmaamee tilmaamaan na fide maal akka ta'e gaara kana bakka akka ta'e maal biyyoonni ta'u magaa isaatiin beeku ganda kana hin jirtu maatiya kun aan keeyriima barbaadaan akka bile kana hunda lafa jira wallaahi laazim hin beeku gandaawwattoota keenya kunna numa deemna oloo numa baana gadoo numa buuna duuna teenyinaafuu osoo yaanu ammallee osoo yaanu dhookota keessa dhufu jirra meegaa yaaneetuma laallagaa karaa itti baa ni tatteenyummaa itti deemneeti hokki ni dadhabdeena jalaa yaallagaa yoommaati yaa ilaaha illallah muhammad rasulullah dadhabna yaa dhiiroo teenya isuma yaanaan jaabar maaluma karaan akkatti hin dhumanne kun ummaa suutachi ba'ichi jala tatteenya astuba taataayinee ayya naannoo yaa ilaaha yaa bu'aan dadhabe eessuma jirti goduma san jaamma hanga asin mee fatu kuwas keenyee jaana ati taayinoo fatu yaa gootulluu tanallee gadoo sana gabbuu hin danda'an asumaan taayaa qura baafata laa ilaaha illallah turi kaamma Yuusufuu barbaanne dhabne Yuusuf wajji nyaanna tamaam Yuusuf bira dhayneeti Yuusuf wajji nyaatta tamaam na jalaa beelooy ta'e masoo deemtu dadhabde mee ati mana naannii teenya bira maan taa'in naanilla eessa kutte beetee mana jirti mana dhiisnee bira yaane mana jirtu beetee abbaa wajjinii mootte wallaahi ji wallaahi ayyee kaameni barbaadna abbaa kabiraa qabdiisa isii tasii daawwattoota keenya kunno gaara keessa yaane haruma itti baanuu dhabne deemnee gaa dadhabne jirra amma hafuura baafanne gaara san masgiida kana duuba dabarree khayriyaa laallaa jechuudha daawwattoota keenya asoollee isinii dheeresseetiin jira anilleen amma dadhabeetiin jira deemneeti mee gaara san duuba masgiida san duuba dhaynee waan jiru hunda kan walitti deebinu ta'a nageenyaa turan isiniin jedha